mootummaa qabna mootummaan keenya nu dhaggeeffatee jalqaba irratti dhimma dirree dhawaa gandaa abdii boruutti ta'e kana nuti seeraaf nu dhiyeessuu qaba warra yakkamtoota inumaa mootummaa federaalaa Mustafee nu hidhuu qaba nuti Mustafee dhaka seeraa dhiyaachuu qabu kan liyyuu haayilii finxaaleeyyii Oromiyaa keessa gaddisee ilmaan Oromoo kallattii afuriin ficcisiisaa jiru kuni Kadir Jawaar kasasuu qaba mootummaa federaalaatti mootummaan federaalaa Abiyyi Ahmaditti himachuu qaba federaaliif mootummaadha kanuma jechuu barbaannee walitti dhufnee sagaleen keenya akka dhageemu kabajamoo Kadir Jawaar Justice for Nasiya Ziyad yeroo jennu nuti wayyaaneen biyya bulchitee warri mootummaa qabu nu jalatti ajjeeseetii miti mootummaa keessan jalatti Soomaaliin dhuftee dangaa Oromiyaa cabsitee dirree afran qalloo irratti nu fixaa jirti seera nu kabachiisa Abiyyi Ahmadilleen nu dhageewu qaba sagalee keenya rakkoo nuti keessa jirru jechuun rakkoo dirreen afran qalloo lafti qabsoodhaa lafti kabajaadhaa lafti Oromummaa ifa baaste afaan Oromoo ifatti baaste afaan Oromoo meediyaa garagaraatti dabarsite namni isii akka duguugamaa jiru akka buqqaa jiru dubartiin akka keessa salphattee ajjeeftee dhiinis gumaa dhabee shorroifamtee obboleettii teenya si'a yeroo isiin duutu obboleettii si haadha wabiitiitu akka nama reef ka shorroisuutti shorroifatee karaarraa fudhate salphina magaalaa dirree dhawaa keessatti nurratti ta'e kana obsa dhabne gaayoo mootummaan keenya omnatii gaa waliin danda'u waa isin fixanii yoo jees deebisaan waa deebisuu Kadir Jawaar isiniifin jiraarra rabbi qabdanii rabbii gaditti na qabdanii sagaleen keessan na bira gahee waan hawaasni kiyyanarraa fadhu niin guuta yoo jees Kadir Jawaar qabdi nuti dila Kadir Jawaar jennee dubbannu takkaa suuraa isaa balleessinee gaddeebisnee hin beeynu mataa takkaa isa arrabsinee hin beeynu kabajaa wajjin obboleessa keenya ilma keenya kantiibaa keenya Kadir Jawaar dhimmi keenya kun silaallata dhimma kana furmaata nu godhi jenne kabajaan hagaa irraa gaafachaa turre ammallee namni maqaa isaa balleessin jiru maqaa isaanii eeynaaf kabajaa isaanii eeynaaf mirga keenya nu waa eegu ilma keenya jibbaa isaan qabnu jibbaa siyaasaa irraa qabnu dhiiga keenya kaloolee dhiiga keenya diimaa garaan nu booyaa jiru kana seera nu kabachiise obboleessa keenyaan fixadhee jira yaa Oromootii galatooma. Thank you. Ani young nagabustani si saada kabudaniin deebi'a. Galatooma nasraa teenya yaada bareedaa kaaste namni hundinuu akkanatti karaa bareedaa kanaan dubbachuu danda'u qaba gizeenii fi yaada kanatu abdeen jarjarattiin jira jaa abdeen yaada kana itti aansee haa fudhatu itti fufi abdeen. Ayyeen dhufa family tokko booda saada kabudaniin dhufa ayyee. Ayyee. Mana godha ayyee. Hamza sagaleen tiiriifti. Sagaleen kee ni jira. Jalqaba irratti obboleettii teenyaaf akkanatti sagantaa uummata waliin qabdee akka sagalee taanuu fi asitti nu afeeruu feetiif Hamza galata qabdaa galatoomi. Egaa dhimmi nuti irratti waliin qabne dhimma siyaasaa bocolaas gubbaa deemtu tanaa fi miti dhimma gosummaa bocolaas gubbaa deemtu tanaa fi miti dhimma lubbuu namaa qaaliitiif jecha kaasitti walitti qabamne sanuu dhimma dubartiiti dubartii ulfa ijoollee lama garaa qabdu lubbuu nama sadiiti tawareegamte qawwee diinaatiin dhahamtee arraan tana garaa qabrii jirtu obboleettii teenya rabbi rahmata godhuuf walitti qabamne namuugaa yaada isaa baatee deemuun dirqama egaa eefa namni hundi sagalee ta'uuf eegalame turee jira istii laga ammatti furmaanni waan dhufe natti hin fakkaatu yeroonii fi ispeeshaalii warroonni mootummaa keessa hojjettaniif mootummaa keessa jirtan yeroo wanni akkanaa uumamee lubbuun namaa baddee hawaasni bikka adda addaatii iyyata adda addaa godhee wanni akkanaa uumamee silaa mootummaa waan kana fookasitti godhee xiyyeeffannoo jala galtee maalii fi
hawaasni waan kana akkanatti irratti xiyyeeffatee justice for Nasiyaas ta'ee namootan biroo warroota lubbuu akkanumatti bilaashitti qabuutti boqonaa fi maaliif uummanni akkanatti ijaajee silaa jala bulee waan kana aboo isinillee obboleetti keessan sagaleen bareedu. Ana. Amma bareede ayya amma bareede. Okay. Isinilleen akkana taatanii nutilleen gama keenya wanni godhuu qabnu kana waan kana goonee jirra. Jee silaa furmaata takka lafa kaa'ee irra bareedadha. Kanarratti aansee wanni jechuu barbaadu gabaabsee lubbuun namaa tanii fi akkanatti bilaashitti baatu obboleeyyan keenya kan diinaanis ta'ee firaanis lubbummaan tamiyyuu tanuma feedaa taatu wareegamurraa namni hundi ni balaaleffanna. Lubbuun namaa akkanatti baa'urraa hundi keenyaa'u ni mormina dura dhaabbanna ni balaaleffanna. Arras ta'ee borus ta'ee kaleessas balaaleffachuudha turre jechuudha. Hanga yoomiitti wanni kun itti duubaadhaan maal tana maaliif furmaanni hin dhufnee ka jedhu kana kanuma amjaa kiyyaas asirratti hin dhaabaa afoonaan illaa isinitti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. Si wajjin ta'eeti galatoomaa namoonni biraallee namatti dabalamaa jiranii nutis gama keenyaa waan dandeenyu godhaa turre dirqama qabna irraa dubbachuu haa ta'u fiidiyoo haa ta'u maal haa ta'u waan kana akka dalagaa goonee akka gandaa goonee inni nuti miidiyaa irratti fayyadamuu qabnu isa kana qofa wakabaa olmaan argaa irraa inni bu'aan qabu Bulleessi diree dhawaa kan jiru joori. Nasraanii akkuma siin kaaftee kan jiru yoo dhawaa keessatti akka bulchaa biyyaatti osoo hin taane akka malaayikaatti akka rasuulaatti akka ambiyaatti faarfamaa turte duudatti si baadhachaa turre dhugaa dubbachuudhaaf dhimma nama.